Har'a ganama tilmaama sa'aatii afurii irratti jaarri tokko eessa akka dhufan yookaan immoo qaama maalirraa akka isaan dhufanii beekuu baadhus suuqittii gosa nana irratti cufanii deebi'anii jechuudha. Innaa maaltu natti dhagahame beektu? Chaalenjiin kaleessa biyya namaa gola namaa keessatti dabarsaa ture isaan duubatti deebi'ee san akka yaadadhuu fi akkan qoru na taasise jechuudha. Caba namaa isa cabetu beekame seera isa kana kan hubachuu danda'u warra rakkatee arge warra biyya namaa malakkatee mi'aa fi bishaan biyya namaa malakkatee argetu beeka. Ani kana jechuun koo suuqiin kun hin jiru ta'es jira hojjechuu miti. Waan ittiin jiraadhuun dhabu garuu dhiphina sana keessa ture wanti hojjedhe yeroo nani dabarsisuun eessa jira firiinsa. Harka korreetti maaliin ilaala isa gaafa akkasii ture kanan jedhu suuqii kana ture wanti tokko akka itti na jalaa bu'uun barbaadu bakka maaliif akka ta'e hin beeku. Biyyaansi yoo rakkoon jiraate guyyaan tokko lama yoo dheerate jira miti sa'aatii daqiiqaa wayii wanti niqaaqee waan sirratu wayii namni kan walii kennuun jiruure akka biyyummaattis akka namummaattis biyya ofii keessatti waan akkasii gochuu jechuun wal daddarbachuu aga kanaarra ga'uu jechuun dirqiitiin waan akkasii raawwachuu jechuun baay'ee tokko namatti dhaga'ama. Baay'ee jechuudha nama hin beeku malee sirumaafuutuma hin beeka ta'ee waan nama dhaggeeffatan illee miti. Hanuma sana siin baaniin arge jechuudha. Achiin booddee bilbila isatti immoo yoon bilbili hin jiru hojii deemerra gammiini bakki hojii isaa immoo sirraa amma ofummatti fi bakka fiigee qaqqabu miti fagoo jechuudha. Misaallee mana nyaatu maal jedha yeroo baay'ee akkuma inni isinitti himu achi isaatti bilbilee jennaan isumaan illee wal qunnamsiisa bilbilan tasuma bilbila waan jedhame bakka fuullumti isaanii ilaalchumti isaanii fiizikaalii isaaniirraa wanti mul'atu wanti nama sodaachisu wayiiti jechuudha. Achiin booda bakka maal gochuu hin danda'a. Yaa waaqes mara isaanii maal akka ta'e isin beeku waan miiqatu nama mudata bakka keessattuu yeroo achii dhuftanii nama hin qabdan taanaan saantii barka keessan irraa hin qabdan taanaan waanuma kan keessan ta'e irratti bakka haquma namaa irratti namni nyaatee jechuudha. Nyaatama meeqa saara meeqaadha kan bira qaqqabamu jechuudha biyya kana waan baay'ee bakka waan baay'ee na mudateen waan baay'ee galanni waaqaaf haa ta'u yaa waan inni nama dabarsee nama darbuun malee biyya ofii keessatti ilaalcha akkasii as taate akkasiitu namaaf jiraata taanaan hagam akka abdii nama kutu jajjabeeffamuyyuu qabna ture ta'e jechuudha. Dhiira ta'anii dubartii irratti yeroo akkas harka jabaatan harka namaarraa filiqaqanii fudhatan baay'ee tokko namatti dhaga'ama bakka. Mirri jireenyaa namatti hin dhaga'amu wanti isin ajaa'ibunna anammoo maalsaa maal akka ta'e hin beeku dhumni isaas nuti achi yeroo dhufnu irra keessa keenyatu baay'ee bareeda baay'ee nama hawwata yeroo sanammoo namni waanuma qanaatee keessaa bakka itti tolee haala mijataa hundumtuu guutame keessaa dhumnutti fakkaata jechuudha. Miidhama isa keessaa garuu abbaa masaatu beekan ammoo akka nama dhuunfaa tokkotti yookaan immoo akka nu beekutti waan biraas qabaachuu danda'a tarii moshuma kana ta'uu danda'a garuu hojjedhe jedhee kanan ganamas galgala sitti ba'ee halkan rafee galagalee taa'ee itti sammuu koo rifireesh godhadhu ittiin of jajjabeessutti mooraalii horadhu suuqii kana jechuudha baay'ee tokko hin jaalladha. Baay'ee na gammachiisa kanatu ture miti inni kaleessaa qormaanni kaleessaa tuni firiisa kanaa fedha miti jedhee bakka guddaa waan guddaa irratti ittiin of ilaalaa jechuudha. Kanaanis immoo abdadhee ittiin of jajjabeessee sammuu koo of amansiisee isa kaleessaatiin hin irraanfadhaa jedhee abdiitti nuuf ittaree galee kanuma jechuudha waan biraallee miti. Yaada koo keessa kan dhufee yeroo sana haga ammaatti kanuma hojjechuu hin danda'a humni koos immoo kana danda'a kanatti yeroo dabarfachuu danda'a kan jedhu nuuf amansiise jechuudha. Harka koorra kan jiru kaashiin harka koorraa qabadhee ittiin of jajjabeessuu kana ture. Yaa namni jiruu isaa keessatti hin karoorsa miti yaada. Yeroo achi taa'ee yaadu karoorsu sana kanumatu naa dhufe jechuudha filafeetii koo kanarraa
akka sa'aatii kanaa beekna malee kan borii immoo hin beeknu kanaan olis kan agadis ta'uu danda'an beekamu kan inni nama jiraachisee kan inni namaaf kennedha kan jiraatamu miti. Garuu yeroo akkas ta'an akka dhuunfaa kootti bakka wanti tokko maquma isaa badiisaa akkanatti hin dhoofne bakka humni tokko akka itti na jalaa bu'uu hin barbaadu. Akka ija kootti ni ilaala bakka waan meeqa keessa koo jiru rakkoo meeqa qormaata meeqa. Dukkanan kaleessa keessa darbe sana kanaan itti dagadhu achi keessa yeroon seenu waa'ee isaa yeroo yaadu malee yeroon jedhu bakka baay'ee tokkoon ofitti itti gammada. Garuu ammaaf immoo akkas ta'e hundaafuu waan jiru fuulduratti akkam akka ta'e sababa isaas immoo maal akka ta'e walumaan ilaallachuudhaaf fuulduratti kana jechuun ana abdii isin kutuu maal isin jechuuf otoo hin taane isinii galaa mitiire nama galuuf hin gala. Mudannoon koo har'a ganama kana fakkaata baay'een buqqurfadhe bakka yeroo san ofuma siisuuf yaalu maal jedhu bakka sammuun koo walitti na qollofamee nan fajaje ta'e maal akka hin ta'e hin beeku. Silaa isaan daqiiqaan dhaabbannee kan isaan cufanii sokkanii walumaa gala isaatti fuulduratti maal akka ta'e maal akka qaqqabes immoo isinitti hima. Yoo tarii rakkoon jiraate iyyumaanis wal qabatee waan akkasii yoo jiraate fuulduratti isiniifis immoo irra karoora akkasii qabdanii fi barumsa akkasii ta'u isin biraa qaqqabsiisuun koo wanuma noollee ani caalaatti wanti natti dhaga'ame aarsi maalidha beektu nama ofii biyya ofii keessatti wanta ofii kan ta'e irratti akkamitti namni haga kana walitti caakkanii haga kana wal daddarbate gara jabummaan hamma kana wal gaddisiisuu maaliif dhufee kanuma kooti moo kan nama biraatis kan jedhu achis asis yaaduu hin dandeenye. Yeroo ammaa kanarratti kan kanarraa hafe garuu fuulduratti hin banamuu maal takka ta'e sababni isaa makinaan isaa amma kanatti badii maal takka dalagamee biyaansa xiniqqaaqee sa'aatii tokko lama guyyaa lama sadii hin kennamnee fi suuqii kana ni beektu jechuudha. Ji'oota muraasa ji'a afuriin guunne sadiif waan ta'e natti fakkaatan garuu baadhee kana jidduutti isti maaltu uumame manni kiraan mitii wanta namaa irratti miti waan namaa hin galu bakka utuma waan barbaade ta'e akkamitti namni ofii akkana namatti cakkana akkamitti akkana nama daddarbataa waan jedhutu baay'ee tokko akka kanarra nageessisee jechuudha. Waan hundumaa keessatti iyyuu waan hundumaayyuu waaqayyo beekaadha. Waan akka fedhaaf jaalala isaa godhu wanta ofiisaa yaade dabalees ta'ee qannasees ta'ee inni bakka jiraattu kan keessan kan ta'e nama kamiifiyyuu haa kennuu jechuun barbaada. Viidiyoon har'aa kana fakkaata. Biraatiin immoo viidiyoo biraatiin immoo gama gatiin banamee cufamee sababni isaa maaliif akka akkas godhanii ammaaf ammatti maaliif akka isaan cufanii hojiin ala taasisuu barbaadanii fi dhimma dhuunfaa ta'u dhimma waliigalaa ta'u akkuma biyyaatti haa ta'u akkuma asitti haa ta'u ganaan asumaa bahee gara deemamutti deemee adda baasachuudha deebi'een dhufaa nagaa ta'a baay'ee.